ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ። Qabna hayyuu kan sabaaf yaadu kan madaa ofii dhiisee kan sabaaf aad qabna maaster abinnet kan imimmaan sabaabaat nama biyyaaf boo'ee du'aaf of laatu boochistuun boo'ichan argattu jedhama mitiiree yaajama namni dachee kana irratti yoo dhalatu sabaaf ta'aa biyyaaf ta'a yookaan immoo ofiisaaf ta'aa kaan isaa immoo ofiif dhalatee ofiif deebi'ee du'a namoonni ofiif dhalatanii jireenya hiika hin qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu dhaban dhuma irratti du'a hiika hin qabne du'u maaster abinnet garuu akkas miti dargaggoo miidiyaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa faayidaa dhuunfaa isaa caalaa tajaajila uummataatiif oolchuun jireenya namoota hedduu jijjiiraa dhufe fi dhaloota fakkeenya gaarii ta'e hojii tola ooltummaa inni hojjetuun imimmaan haadholii haquu cinaatti dhukkubsattoota bira dhaabbachuu fi namoota balaa uumamaan miidhaman bira dafee ga'uudhaan beekama. Maaster Abinnet Kabbadaa dhibee qabameen dhukkubsachaa jira. Haadholii Itoophiyaa marti rabbii naaf kadhadhaa jedhe. Maaster Abinnet nama maqaa qofa osoo hin taane haadholii bo'aniif waliin ni bo'a. Baatii tokkotti birrii miliyoona 30 walitti qabuun lubbuu lammiilee 5 baraareera. Har'a garuu gootichi kun sagalee keenya barbaada nama namootaaf jiraatu har'a sagalee dadhabbii isa biraa dhagaameera akkas jechuun dubbate. Ofii koof of dhabeera sammuu koo irratti dhiibbaa uuman jira jechuun dhiphina keessa jiru saba jaalatutti ibsi. Namni kaleessa namaaf jiraatee har'a yeroo rakkoo isaa dagatamuu hin qabu. Waaqayyoon danda'a. Maaster Abinnetiif fayyaa guutuu akka isaaf kennuuf amantaa qabnuun haa kadhannuuf jechuun hawwii koo qophii kana immoo qopheessee kan simbiraan ga'e ani qaxalee keessaniif ture waan na dhaggeeffataniif kabajamaa horaa bulaa deebanaa. Oromoo kootu akkas jedhee mammaaki. Amman beela uyyuu leenci marga nyaatu jedhe. Sigalee jabaa kun. Ministeerri muumichaa Dr. Abiy Ahmed maqaa isaati irratti doktora kan jedhu jira. Doktorri immoo nama yaaluuf kan kennamu isa maaliidhaaf kenname? Waan uummata yaaluuf. Uummata maaliidhaan yaala? Marfeen waraanu hin marammaru. Yaadaa fi jechaan fi gocha. Okay. Yaada gaariidha. Yoo ta'een ta'a yoo ta'uu baate immoo hin hafu. Oromoo kootu akkas jedhee mammaaki. Badduu baddi malee saree janni kan jedhe. Sigalee. Namni dachee kana irratti yoo dhalatu sabaaf ta'a biyyaaf ta'a yookaan immoo ofiisaaf ta'a kaan isaa immoo ofiif dhalatanii ofiif deebi'anii du'u. Namoonni ofiif dhalatanii jireenya hiika hin qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu dhabanii dhuma irratti du'a hiika hin qabne ni du'u. Qabaachuu fi dhabuun madaallii dhala namaa lafa kanaa ta'ullee qabaatan qabeenya isaa fudhatee du'e tokkollee hin jiru. Kanaaf jawwisaan dargaggoota fakkaattiisaaf riqicha ce'umsaa ta'uun jireenya isaanii akka jijjiiraniif nama karaa baneedha. Mucaan kun nama safuu qabuu fi amanamummaaf kabaja guddaadhaan nama hojiisaa hojjetudha. Mucaan kun mucaa dhaabbata tolu industirii moodeelingii keessa illee osoo galee nama dursi kennamuufidha. Ilmi dhiiraa miila malee biyya hin qabu akkuma jedhamu jireenya fooyyee barbaacha biyya dhaloota isaa Oromiyaa irraa ka'ee biyya Xaaliyaanditti imala isaa itti fufee. Imalli deemsa isaa illee achiin hin dhaabbanne kinoo amma Dubaay biyya Imiraatotaa jira. Gaafa ganama mana harmee isaatii bahu deesseen isaa coqorsaan eebbistee ijjannoo fi injifannoodhaan deebi'ii gali waan isaan jettee gaggeessite fakkaata. Maarree dhaggeeffattoota koo akka mucaa dheeraa akka gaaraa jawwisaa rakkina isaaf harka hin kennanne isin illee rakkina keessa jirtanii ilaaltanii hin raafaminaa. Waaqa qabdan amanadhaa milkaa'uun keessanii naaf waan ta'eef jechuun hawwii koodha. Akkaawuntiin koo namoota baay'ee bira gahaa waan hin jirreef riipoost koppii linkii gochuun akkaawuntii kana dammaqsaa jechuun hawwii koodha. Seenicha seenessuun kan sifaana ture ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa. Jirtaa? Jirra. Gaaffiis gaafadhu. Hayyee. Gaaffiis gaafadhu yemamaadha. Yemamaadha. Gaaffiin jalqabaa innis gaafadhu konkolaataan tokko garaajii dhaabbata. Garaajii dhaabbatee karaa deemuudhaaf gaafa ka'u sa'aatii tokko keessa kiiloomeetira 5 odoo deeme sa'aatii 2 keessatti immoo kiiloomeetira meeqa deema? Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 5. Sa'aatii 2 keessatti kiiloomeetira 10. Ispiidii tokkoon dachaa tokko yoo dachaa tokko deemu akkas ta'ee yaada. Meeqa deema jettee? Kiiloomeetira 10.